akkuma obboleettii koo na qabachuuf ka'e. Ammanti jaallu aanatu beeka keessa garaa koo rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa to'ichaa Oromiyaa 24 chaanaalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa kan jedhu isiniif qabatee dhiyaateera. Maarree isinis guyyaa har'aatii kaastanii komentii jalqaba viidiyoo kanaarra jiruun cuqaasuun laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun guyyaa guyyaatti fayyaa irratti kan xiyyeeffatan qophiiwwan garaagaraa yeroo dhiyaatan dafee akka isin bira ga'uuf mallattoo nootifikeeshinii sabskiraayib maddiillee tuqattanii akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Amma gamanumaan seenaa obboleettii keenyaatti isin dabarsa. Ani maqaan koo Daraartuun jedhama. Bakki dhaloota koo Gincii yeroo ta'u akkuma nama tokkoo haadhaa fi abbaa koorraa sadaffaa irratti dhaladhe. Haa ta'utii garuu isaan biratti guddadhee jiraachuuf carraan arganne. Anaa dhalatee baatii 6 guutuu harmeen koo guddifachaadhaaf mana namaatti na kennani. Anis warreen na guddisan kana akka haadhaaf abbaa kootti hin beeka malee haadhaa fi abbaa gara biraa qabaachuu koo gonkumaa hagan guddadhee of barutti wanta hin beeku hin qabu. Yeroon an guddifachaadhaaf mana namaa galu maatiin ani bira deemee daa'ima waan hin qabneef mucaa gara biraa guddifatan anaan baay'ee hangaftu ni qabu. Akka obboleettii koo hangafaatti dugda isheetti na baattee mucayyoon kunis anaan na guddiste. Yeroon ani umuriin koo waggaa 7 ga'u isheen immoo 19. Bara kanattis ture kan gara mana barnootaatti na erganii barnoota koo idilee tokko jedheen hordofuu kan hin jalqabe. Obboleettiin koo isheen hangafaa kunis naannooma keenyatti heerumtee abbaa manaa ishee waliin mana maatii nu guddisan keessaa kutaan tokko laatamee fi jiraachuus jalqabanii. Waggaa tokko booddees daa'ima godhatanii daa'ima kana isheenis warra nu guddifataniif haadhaaf abbaa keenyaaf kennite. Wanta natti himamee fi wanta hin dhagee sirriitti beekuu baadhus haadhaa fi abbaa koo bakka garaagaraatti yeroon argu baqadheen isaan jalaa bada. Haadhaa fi abbaa koo jedhee osoo hin taane akka namoota jireenya koo keessatti dhiibbaa guddaa deessisanii nagananii goradheen hin fudha. Abbaa koo akka obboleessa koo hangafaatti hin beeka. Haadha koo immoo akka nama fira kiyya ta'etti. Isaan lamaan bira garuu gonkumaayyuu hin dhaabbadhu. Osoon akkana jedhu ani guddadheen dubartii waggaa 14 ta'e. Yeroo tokko ayyaanni Faasigaa kabajamuuf waan ga'eef maatiin na guddifatan gara gabaa ni deemu. Abbaa manaan mucayyoo nu biratti guddattee yookiin immoo akka obboleettii koo hangafaatti ilaalu otoo maasaa keessaa dalagaa hojjechaa jirru koottu gallee mana laallaa jechuun na gaafate. Yeroo sanatti daa'imni isaa waggaa 7 fixxeetti. Achuma maasaa keessatti dhiisnee mana laaluuf lamaan keenya gara qeetti ol baane. Yogguu balbala jara geennus furtuun ana harka waan jiruuf banii jechuun na gaafate. Anis furtuu sana baneen gara manichaatti ol seene. Yeroo kana akkuma durii koo yeroo haati manaan isaan jirre nyaata kenneefiin buna si danfisamoo jedheen yeroon isan gaafadhu lakki har'a kan ani barbaadu buna miti siitiinidha jechuun gara kootti adeemuu barbaade. Yeroo kanatti maalatii nama guddaa miti moo obboleettii kiyya fuutee anaan immoo wanta akkanaan irratti raawwachuuf ni yaaddaayee jedheen yeroon isan gaafadhu lakki isheen obboleettii haadhoo kee miti maatiin si guddisan siin isaa ta'u isheedhaan gadameessa isaanii keessaa hin deenye lamaan keessaniyyuu ormadha. Ati warri kee abalu jedhamu warra abaluuti isheen immoo maatiin ishee abalu jedhamu warra obbo abaluuti jechuun natti dubbate. Yeroo kanatti ani har'a dubbii kana eessaa fiddee akka haaraatti natti taphatta kana duroo maaliif anatti hin dubbanne anoo haatii fi abbaan koo warruma na guddisan kana jedheen furadheeraa maaliif natti himne jedheen yeroon isan gaafadhu har'a bor sitti nima jedheen kunoo guyyaan geessee fedhii kiyya waliin sitti madheeraa siinis isheetiinis haadha manaa koo godheen mana tokko keessatti isin jiraachisuun barbaada jechuun natti dubbate. Ammanti jaallu aanatu beeka keessa garaa koo rabbina arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Rifannaan koo baay'ee natti dabalee miila koo gara duubaatti akka inni nan qabanneef laallachaa deemuun jalqabe. Maaliif kana narratti yaaddaa jedheen yeroon isan gaafadhu baay'ee tokkoon si jaalladhaa. Haati manaa koollee yeroo fuuldura koo teessee buna buustu ijji koo ija ishee dhiisee ija kee keessa ilaalaa maaloo tolinaa jedhii jechuun na kadhate. Utaalee na qabachuuf yeroo ka'ettis utaaleen karaa duubaa fiigeen bahe. Otoon boo'uu imimmaan ija kiyyarra lolaasaa deemsa naannoo daqiiqaa 30 nan deeme.
Yeroo kanatti dubartiin manni isaanii mana warra na guddifateerraa deemsa daqiiqaa 30 irratti argamtu tokko maal taatee ati intala warra obbo Abaluu mitii maaltu qe'ee keenya si fidee akkas si boochisaa jechuun na gaafatte. Anis abbaa manaan obboleettii koo akka inni na reeben itti hime. Yeroo kanatti mana isheetti na fudhattee nyaataa fi dhugaatii erga naaf kennitee booda gara mana keenyaatti harka koo qabdee deebistee na fidde. Daa'ima isaa qabadheen bakkee maasii yookiin immoo dinnicha qofforaa turre keessaa haga maatiin kiyyaa fi haati manaa isaa dhuftutti nan taa'e. Akkuma duran sinitti hime guyyaan sun guyyaa gabaadha. Haatii fi abbaan koo na dhalanii na dhalchanii garuu immoo nan guddisne. Niitiin mana isheetti na gorsiiste sun balbala isheerra darbanii yeroo gabaa deeman ijaan argiteetti. Anaan mana erga na geessee booda ofiishees gara gabaa deemuun haadhaa fi abbaa kootti gabaa keessatti waantan ta'e itti himte. Abbaan koos battaluma sana farda isaa gulufaa daqiiqaa muraasa booda bakka ani jiru ni dhufa. Maal taatee yaa mucaa koo jechuunis yeroo na gaafatu homaa waan tokko iyyuu hin taane maal dhageessee dhuftee yaa obboleessa koo jedheen deebiseefi. Abbaan koos guyyuma kana obboleessa koo akka hin taanee fi abbaa kiyya akka ta'e warri na guddifatan dhala waan hin qabneef isaaniif akka na kenne natti dubbate. Waa hedduus erga taphatee booda gara manaatti ol galcheen nyaata kennuufiif yeroon jedhu hanga dhugaa jiru natti himtuutti nyaata kana afaan koon hin ga'u dhugaa jiru natti dubbadhu jechuun nyaatan dhiyeessee fi nyaachuu ni dida. Yeroo kanatti anis abbaa manaan obboleettii koo hangafaa na qabachuuf akka ka'e mana kana keessatti akka natti taale abbaa kiyyatti nan hima. Yeroo kanatti abbaan koo gadi ba'ee bakka inni jiruutii gurra isaa qabee fidee maaliif intala koo akkana gootaa jechuun yeroo isa gaafatu lakkii anoo homaayyuu isheen goonee sobdeetudha jechuun abbaa koo soba. Anis akkan sobne nitti hime. Gidduutti haati kiyya na deesse haati manaasaa haatii fi abbaan na guddifatan manatti deebi'u. Haati manaansaa otoon argiin waan tokkoyyuu otoon beekiin sobdeetudha abbaa manaa koo qabachuuf jennaan jalaa fiigee ba'ee yoon soba ta'e daa'imni duudaa kun haa dubbattu jechuun isheenis abbaa manaa ishee gargaarte. Daa'ima xiqqoo sana yeroo gaafatan kan fiigee manaa gara alaatti bu'aa ba'ee isheedha malee isa mitii waan ta'an mana keessaa immoo hin beeku jettee daa'imni duudaan dhugaa jiru dubbatte. Booddee irrattis namoonni ollaa dhufan wanti kun akka mirkanaa'uuf mana yaalaa deemanii haa ilaalamanii jechuun yeroo gaafatan ani immoo na qabachuudhaaf akka inni ka'e malee na bira akka hin geenye nitti hime. Yeroo kanatti ammas haati manaasaa yookiin immoo obboleettiin koo na waliin guddatte otuu wanti kun dhugaa ta'ee eeyyeen jettee deemtee ilaalamtii kan dhugaa qabu abbaa manaa koodhaa jettee isarra gortee bukoo ishee otoo hin beekiin anaan qaanessuuf ni yaalte. Dabalataanis haati manaansaa kun siin guyyaa meeqa miti moo otoo ati dargaggoota waliin bosona dawoo godhattee ciistuu irraa si ari'ee jechuun waa biraas waa ofiishee kana dura dalagaa turte maatii koo biratti dubbachuun na qaanessite. Boo'een imimmaan kololaaseen namoota hamma kana gidduutti wantan dubbadhuun dhabe. Dhugaa kiyya rabbi qofaatu beeka. Haala kanaan dubbiin keenyi xumuramee maatiin kiyyas gara mana isaaniitti galanii yeroo sanarraatii kaasee biyya hambaa ba'uuf piroosesiin eegale. Obboleettiin kiyya haadhaa fi abbaan tokko taane na dursitee biyya hambaa deemtee wantoota na barbaachisan hundumaa naaf guuttee anis milkaa'een gara biyya hambaatti ni male. Har'a ergan biyya hambaa ba'ee waggaa 5 fixeen jira. Haadhaa fi abbaa koo barus haa ta'utii garuu hanga fira koo ta'aniitti illee natti hin argamanii. Warra na guddisan malee warra na dhalchan kana gargaaruufis homaa haamilee gaarii hin qabu. Meeriyoonni koo immoo haala kamiin yaada na dhibu sammuu koo keessa jiru kana of keessaa balleesseen qulqullummaadhaan haadhaa fi abbaa koo akkan gargaaruu danda'u yaada keessan naaf qooda. Ani obboleettii keessan Daraartuu biyya hambaarraa faadhaa nagaatti galatoomaa. Ammatti jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbi na arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhoo barbaadu ani. Egaan jaalatamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa nama dhaggeeffattanii kaatan obboleettiin keenya Daraartuun biyya hambaarraa kan nuuf ergitedha. Seenaa kanarraa akkasiin barattaniif ergaa guddaa hubannoo cimaa akka irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya Daraartuu ergaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf akka qooddan kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadde kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun illee deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa akkanumallee namoonni
daawwattoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Ammas jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbi na arga ija koo duraa si dhabuu hin fedhu barbaadu